Yesus me Yesus waaqa moo nama gartee wandee ko? Yesus In general. nama. Yesus nama. Bakka okay one day Yesus nama moo waaqa? Nama. Wanni eenyu ishee kana isheetu. Oye, Yesus waaqa moo nama? Yesus waaqa. Hunno akkam goona jira lachuu kiristaana. Akkaataatti amaneedhan. Akka itti amanee miti wangeela keessani kun ajjeetti fidi inni waaqa jedha ati bakka inni waaqa jedhu asii kannu atis bakka ati waaqa jedhu nama jedhu kanniif bakka akkamiin godhe sillachuutu kiristaana Inni protestaantii ilma eeshi abbu wallahi rakkanne abbu Yesus ilma waaqaa moo ilma waaqayyoo miti? aanaa miti isinuu waliin galle ammaa na gaafattanan Asiinan gaafa anamma isheetu isa- kana asaan jiru. eenyu dhugaa dubbate eenyu ragaa qabamma inni waaqa jedha atiin gartee wanta jetta atiin Isa nama macaafni jetta. jedheen jedhee maal? akka inninis akkas jedha kuno inni macaafaa jedhe isheetu Yesus waaqa Yesus kutaa samma dubbanne keessatti Yesus Yesus hin beekani waaqaddoonni jedheen jiru. Yesus ani ilma waaqayyooti. wallahi rakkan jara Yesus rakkan ilma jira. Yesus humna waaqayyo abbaatiin faayisee ilma abbaatiin Wanni- du'aa kaasee Alhamdulillah. humna abbaatiin faayisee humna abbaatiin hojii hojjete malee inni waaqa ani waaqa ofiin hin jenne min. Dhaqiiti isa immoo Maatewos boqonnaa 28:18 dubbisi. Inni maqaa abbaa maqaa ilmaa fura qulqulluu sadan waaqayyoo Dhaqii abbaatiin dubbisi. tolchuu baay'ee. Kutaa sana lafarratti waaqarrattis gooftummaan naa kennameera hin jedhu. Gooftummaadha malee waaqummaa dhaarii amma ishee anamma hojjetaa wangeelaate ishee hiikan balleessinaa macaa qulqulluu hin jedha. Gooftaa fi waaqa. Qoy dhaggeeffadhu. Ani waaqa dheedhaa? Gooftaan waaqni garaagarummaan sabaan. No. Ani waaqa dheedhaa? Macaafni akkana jedha Lafarratti 66. waaqarrattis jedhama. Lafarratti waaqarrattis jedhama. Lafarrattis waaqachuun waaqarrattis. Waaqummaatu naaf kenname jedhaa asheeko. Gooftummaan naa kennameera. Gooftummaa fi waaqummaa immoo maaltu walitti fide? Isaan jarri garaagarummaan qabanii tokkumaam. Jarri immoo tokkodha moo kan jedhu immoo macaafa keessa jira. Anaafsitu macaafa hiika moo macaafatu nuuf hiika? Kanaaf Yesus waaqa mitiire. Ani waaqa kan jedhe iddoo kam jira? Hojjetaa wangeelaa taatee Yesus waaqa mitiire. No. Dhiisi ka hin jedhu ka macaafni ani karaadha, ani dhugaadha, ani jireenya namni anatti amane jireenya qabadhe malee ani waaqa deememme. Maaliif waaqummaan naaf kennameera jedhee? Gooftummaan naaf kennameera. Maaliif jedhee gooftaa Yesus akkas? Gooftummaa kennameef gooftummaa du'aa kaasuu, gooftummaa fayyisuu, aangoo gooftummaa isaaf kenname malee waaqayyo tokkicha lama isa jaalatu biyya lafaatti erge. Inna kanaafuu Malee waaqayyo akkamitti waaqa ergaree, waaqayyo akkamitti waaqata, waaqayyo akkamitti waaqa erga. akkamitti Amma kuni kan waaqa ergite? amma nuti amma hiikaa akkasii hiiknee wanta macaafni jennee falmuun weel soba. Isxifaanos garuu hafuura qulqulluudhaan guutame. Nama hafuura qulqulluun guutame, okay? Hafuura qulqulluudhaan guutamee utuu ija irraa hin buqqaafatinis hin libsanne jechuudha kanatti. Kanan jan. Akkanuma osoo ilaaluu jiru. Walii gallee? Hafuura qulqulluudhaan ilaali. Hafuura qulqulluudhaan ilaali. Hafuura qulqulluun hin kijibu dharaa namatti hin agarsiisu waan dhugaan nama agarsiisa. Hin buqqaafatine waaqa keessa ol ilaalee ulfina waaqayyoo Yesuusiin gara mirga waaqayyoo dhaabbatee arge. Yesuus isa dhaabbatu arge. Dhaabbatu arge. Garama dhaabbatu bita moo mirga? Isheetu. Connection gidduutti wanti ta'e. Ayyee. Yesuusiin gara mirga maalii dhaabbatu jedhe? Gara mirga abbaa. Okay, gara mirga abbaa yookaan gara mirga waaqayyoo. Mirga waaqayyoo. Eenyu bira dhaabbachuu jira Yesuus? Waaqayyoo bira dhaabbachuu jira moo nama bira dhaabbachuu jira? Waaqayyoo bira. Waaqayyoo bira dhaabbata? Yesuus waaqayyoo miti. Waaqayyoo bira dhaabbachuu jira mi? Nama fakkeenyaaf yoon ani isheetu bira dhaabbadhe ani isheetu miti. Isheetu biraan dhaabbadhe malee miti. Goobas. Yesuus Kiristoos waaqayyoo bira dhaabbachuu jira malee waaqaa miti. Ishee.
hayyee gara mirga waaqayyoo dhaabbatu naan argee kunoo ani jedhe bantiiwwan waaqaa banamanii ilmi namaa mirga waaqayyoo dhaabbatu naan argee jedhe eenyu kan mirga waaqayyoo dhaabbatu jiru san ilmi namaa Gooftaa Yesuusidha. ilma namaati moo waaqa Ilma namaa kan jedhaa jiru gaan achitti yeroo yeroonni biyya lafaa keessa deddeebi'e sana dubbachaa jira. eenyu kasan Mirga waaqayyootti akka ol ba'e Yesuus du'ee du'a ammasiin Yesuus du'ee du'aan kaaneettu kun ka'uu isaa aboo du'a isarra hin jiru waan siin jedhe mirga abbaa jiruunsaa Yesuus du'ee mirga abbaa jira kaa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا هؤلاء بدأ من ما تو نبي بالجرا أكثر mirga abbaa taa'aa jira jechuudha. Har'achuun mirga abbaan sun isaaf kennameera. Ooyyee. Ati macaafatti namantamoo namantu? Nan amana. Macaafni kan dubbataa jiru akkuma jalqabarraa sii kaasee Yesuus Kiristoos mirga waaqayyootti eega argame illee akka inni waaqayyoon kadhatu macaafarraa sitti himee akkasuma Yesuus Kiristoos eega du'ee du'aa ka'ellee akka inni nama ta'e sitti himee maal haa ta'uudhaaf mormaa jirtamee daranatti maal akka ta'uuf mormaa jirti? Maal Yesuus mirga abbaa jira jedhu? Reefu ustaada waan nuun jedhe reefu waan naan jedhe reefu akka jedhe asirratti isa qabaa dhaggeeffadhu eenyu isheetu waan naan jette reefu wangeela Yohaannis boqonnaa 8:40 Yesuus ani ilma namaati jennaan osoo hin du'in dura naan jette miti eega du'ee booda miteetti waaqarratti eega du'e moo ilmi namaa kan jedhamu kun kan waaqarratti eega du'e booda moo eega du'e dura eega du'e booda Afuurri qulqulluun Yesuus yeroo arge ilma namaa jedhe moo waaqa jedhe? Ilma namaa. Ni kijibe moo dhugaa dubbate? Dhugaa dubbate. Kanaafuu ilma namaati allaqee dadhe hanqasuun. Bakka. Kanaafuu mirga abbaa mirga waaqayyoo jedha waaqayyoo jira Yesuus waaqaa miti Yesuus waaqarrattis nama dhumate deebistee bara. Mirga waaqayyoo jira miti? Mirga waaqayyoo jira. Waaqayyoo mirga isaa kenneeraaf jechuudha. Mirga isaa kenneef jiru mirga waaqayyoo dhaabbachuu jira jedhee. Bakka dhaabbachuuf jira jechuun bakka dhaabbate bakka. Ati mirga abiyyi bira dhayitee yoo dhaabbatte ati abiyyiidha. Abiyyi bira yoo dhaabbatte masaraa dhayitee. Waan si jedhe seeruma luka afaanii waan jedhe Yesuus Kiristoos waaqayyo moo waaqayyo bira dhaabbachuu jira. Yesuus Kiristoos waaqummaa isaa kan inni mul'ise mirga abbaa jiraachuu. Aboo waaqayyoon Yesuus bira dhaabbate san kami? Gooftaa Yesuus himadha. Waaqayyoon inni bira dhaabbate moo? Okay, aniif biraan akkami ilmi namni tokko bira dhaabbata? Maraatummaadha malee kun. Amma fakkeenyaaf akkamitti dhaabbata beektaa? Akkami dhaabbata? Waan biraaf tajaajila. Maqaan kee waan biraaf tajaajila. Akkuma fadhan fassaratan namni ittiin isa waamuuf. Anna dhaggeeffadhu gaa. Qaamni kee waan biraaf tajaajila. Ofiimti kee waan biraaf tajaajila. Garuu iddooma tokkotti hundumti isaa arrabni kee waan biraa kan inni tajaajilu. Harki kee waan biraa kan inni tajaajilu. Maqaan kee waan biraa kan inni tajaajilu. Walitti hin deemu goobasi. Dubbiin akkasii wangeela akka feetetti hin fassarin akka feeten godhin akkanatti ittiin dabalin ittiin irraa isin hir'isin. Abumaas waan si gaafadha. Mee gaaffii gaafachuu malee gaaffii gaafatamuu moo hin dandeessu miti? No, Yesuus Kiristoos lafarrattis nama waaqarrattis namaami. Maal akka isin gaafannu nuti isinirra waan barru? Hin bartan. Ragaa quraanarraa yoo kana waan quraana Muhammad ergamaadha amma ergamaa miti yoo jette dhiiseetiin deema bira. Yesuus Kiristoos nama jedha ati namaa miti jettaan. Yesuus tu dhuga moo atiitu dhugaa dubbata? Fudhachuu danda'an keenya waan ta'eef isin hin gaafadha kan keessatti. Ati dide Yesuus nama jedhimee waaqaa fi lafarrattis. Yesuus waaqaan lafarratti waaqa maaf namadha? Hin jedhu fidi ammaan gooftaa fudhadha fidi waaqarratti Yesuus waaqa kan jedhu fidi. Fidi amma
waaqarrattis gooftummaan naa kennameera kan jiru si Aboo dubbisu. gooftummaa si gaafachuutti hin jiran waaqaa Yesuus Gooftaan Kiristoos kee- waaqayyo mirga waaqayyoo dhaabbachuu jiramu afaan Oromoon beektu ishite. Gooftaa miti Yesuus. Yesuus aboo gooftaa si gaafachuutti hin jiran. Yesuus Kiristoos Istifaanos dhugoo dubbatamoo ni kijiba. Ni kijiba jedhe. Istifaanoon dhugaa dubbate maani isa kan Okay, Istifaanos hafuura qulqulluudhaan guutame moo hin guutamne? guutameera. Namni hafuura qulqulluun dhaabbatu na ciraafaan dubbate. Namni hafuura qulqulluun guutame ni kijiba moo dhugoo dubbata? Dhugaa dubbata. Istifaanos Yesuus Kiristoos ilma namaati jedhe moo waaqa jedhe? Ilma waaqa mirga abbaa dhaabatu jedhe. Goobas Mirga waaqayyoo dhaabatu. ilma namaati ilma namaa jedheemi? Isa durii mirkaneessaa jira. Ilma namaa jedhee miti garuu mirga goobasi. abbaa jira. Mirga Ilma namaa mirga waaqayyoo kan dhaabatu. dhaabbatu. Ilma namaa jedheemi? Amma mee ergamaa mirga waaqa Ilma namaa jedheemi boo? Istifaanos Ilma namaa mirga dubbii kan keen fudhadha moo dubbii isheetiin fudhadha moo dubbii wangeelaan fudhadha? dubbii wangeelaa. Mongeela Istifaanos hojii ergamooraati Yesuus Kiristoos ilma namaati jedhe moo waaqa jedhe waaqarratti? Ilma namaa Rakkatte. mirga waaqaa dhaabatu jedha. Kutaa Istifa- sana dirsi dubbisin kutin irraa. Dhuga dubbate moo dhara dubbate ilma namaati jedha? Hin kutin irraa. Maal raakot? Mirga waaqayyoon jedhu. Mirga waaqayyoon jedhu. Mirga waaqayyoo dhaabbatee jedha boo mirga waaqayyoo dhaabbatee jedha ilma namaati jedha Yesuus achirratti. Maqaa isaa. Kanaafuu mirga waaqayyoo jira kaarra gooftaa Yesuus. Kanaafuu namaa miti. Nama ta'ee jiraatu. Nama miti gooftaa Yesuus. Okay, si garsi. Oi, Waaqa si garsi malee. dhaabbadhu akkasumatti. Dhaabbadhu kijiba kan kee kana. Ammaan si kijibsiisa. Dhaabbadhu wangeela kuno. Ammas Jarana laala. amma akka gootu. Laala. Dhaabbadhu hin godhu. Akki godhu hin jirtu. Laal. Hin gaafatamtu Laal. gaaffii gaafadha. Laal. Nama kijibuun fadhoon. Yoo kana amantee fudhatte malee waa takka hin gaafattu. Laal. Qooy qalama kiyya tokko Eesh. dame. Qalama na jala deema. Dhugaa malee. Laal. Naa dubbis. Qalamaan jala sii godhaa qooy mirga waaqayyo Yesuus ilma namaa kan jedhu qooy. Kunoo. Ilmi namaa kunoo laal qalama laal. Bakki qalama diimaa kun maal jedha? Maal dhabeettaa? Maal jedha? Achi kaaneen dubbannu 56. Aboo maal jedha dubbisi? Maal jedha dubbisiis hin jedhe? Minaa hin nasoo noo. Kunneen dubbifnu. Macaafni qulqulluun kutamu. Mucaafni qulqulluun hin kutamu. Sirrii miti macaaf. Akkasii. Geggeessaaf qulqulluutiin barreeffame macaafni akka qoosaatti miti. Aboo Achi kaaneen hayyee dubbifna dhaggeeffadha. achirraa 56 dubbise kunoo 56 dubbise iyyee. Eeyyee. Kunoo aneedha. Bantiiwwan waaqaa banamanii ilmi namaas gara mirgaa waaqayyoodha baatee nan argeedha. Okay, si gaafa dhaabbadhu ilmi namaa kan mirga waaqayyoo dhaabbate kun eenyu? Gooftaa Yesuusidha. Ilma namaatiimi? Mirga waaqayyoo jira. Ilma namaati. Ilma namaati. Mirga waaqayyoo. Ilma namaatiimi? Goobas fixadhe. Eeyyee. Kanaafuu waaqayyo naan jettaa duman saalfattu. Fixadhe. Kanaafuu mirga waaqayyoo Ilma namaati. Goobas mirga waaqayyo ilma namaa ilma namaati jedhi mee Yesuus waaqarratti. Lafarrattis Jedhe maas. waaqarrattis gooftummaan. Gooftaadha malee maaliif ergaa? Gooftaas Ilmi namaa gooftaas kan hin jedhu qabne. si- Okay, Yesuus Kiristoos waaqaa miti goofta malee waaqaa miti. Yesuus Gooftaa fi waaqarratti waaqni garaagarummaan isaa maali? Gooftaa fi waaqni garaagarummaan isaa maali? gooftaa jechuun nama gooftummaa tokko nama namni tokko shuume jechuudha. Gooftaa jechuun nama naannoo takka irratti muudame tokko jechuudha. Naannoo? Naannoo irratti bineensota irratti lafa irratti nama qaamni tokko isa shuumee jechuudha. Naannoo miti gaa. Jeneraal. Afaan Ingiliffaatiin akkas jedha. Waliigala irratti. Waliigalaa miti. Abiyyiin ammoo gooftaadha Itoophiyaa irratti.
Ani maatii tiyya keessa gooftaa. Ooyiruu tiyya irratti gooftaa. Ollaa kiyya irratti Allaan gooftaa. gooftaa moo gooftaa miti? Allaan gooftaa moo gooftaa miti? Waa'ee allaa raasa'uutti hin jirru boo waan Yesuus kan keetti raasa'u jirra. Maal haasawasa? Maali kaa? Maa waliin laaqa? Gooftaa Yesuus hafuura rabbiidhaan. Ati amma akkamitti Yesuus waaqaa miti jetteeni amantaami amma? Waaqa Yesuus. Wangeelli kan kee kun agartee Istifaanos kijibe gaafa. Istifaanos ni kijiba jechuudha. Maatoos boqonnaa 28 Ansa siin Istifaanos wangeelli kan kee kun amma dubbisne kun Istifaanos kijiba dubbate moo dhuga dubbate? Dhugaa dubbateeraami. Kanaafuu holdan siifin galu naan jedhanii siifin galle Istifaanos dubbi Istifaanos fudhadha moo dubbi teetiin fudhadha? Hafuuricha malee. Istifaanos hafuura ni qabu moo hin qabu? Istifaanos hafuura ni qabu moo hin qabu? Hafuura qaba. Hafuurri isaa kijiba dubbate moo hafuurri qulqulluu hafuurri isaa kijiba dubbate moo dhuga dubbate? Hafuura dhugaa dubbate. Hafuurri isaa Yesuus Kiristoos ilma namaati jedhee moo waaqa jedhee? Waaqa. Kijibdu deem nama kana hojjaa soo hinami go geeraa reeb deem geeraa reeb Afuurija ustaazi busina. Dimbostani? Ena darbe waan ana Afuurija akka garaagartee itti agarsiifna beelee yaadee ture. Wallahi akkam saanu bitoo dhuti wanti ija bal'aa waan agar Wata kan nagaa isinii baatu nagaa irtuu abbu. anna mana kijibe reebu ma qofa boofirra maal godha nagaani wande Ma inaarina maa namni wangeela keet irratti aguu kijibu Istifaanos irratti kijibu namni qubeen ijaan argu qoofi argu kijibu ilma namaa isa mirga waaqayyoo dhaabbatu naan argee jedhe wanna nama kijibu amma abbu kun amma falmiin qabuun bee macaafa jedha waan ta'eef ilma namaatu mirga waaqayyoo abbaa dhaabbate. duuba ilma namaati jedhaa kan Yesuus lafattis waaqarrattis Iddoo manni googilii gochaan ture Yesuus waaqadha kan jedhu adda baheen jiru. In argamne gammadu. Googiliin godhaa jira? Googilii? Maal googil godhu jira? Googilii illee seenee nan dhabe. Maal googil keessaa barbaadda? Wangeelli kee kana kun ho'i. Achuma keessa achuudha. Asumas asi. Okay, Istifaanos dhuga dubbate mudaara dubbate wandee ko. Ara dhugaa dubbate. Istifaanos hafuura qulqulluun guutamee ija isaa kan libsatiin akkanatti hin buqqaafatee akkana laalee Yesuus mirga waaqayyoon ilma namaa kan dhaabbatuun argee jedheemi. Yesuus waaqarratti nama moo waaqa? Nama. Doobas allaqe Yesuus waaqaa miti jechuudha. Dhumatti hanqasuma. Waaqa maaf jettanii? Waaqa jedhu qaba caalu. Ilma namaa dheewu. Ilma namaa jedhamini. Allaqe kanaafuu Yesuus waaqaa miti mi? Waaqaa miti ilma namaa jedhe. Ka bakka waaqan jedhina waaqaa miti jechuu jira isinis waaqaa miti jedhaa ka. Jechaan jiran beesi wajji wanta macaafni jedhe. Islaama ka bakka ati islaama bakka. Laala ani amantiin kooperaantiidha garuu isa macaafni jedhu si faana. Waaqni kee eenyu? Waaqni ko waaqa tokkicha. Tokkicha kam? Waaqa isa Yesuusi. waaqa meeqa jira maali? Waaqni kee Yesuusi. Re'eedhaayyuu waaqa xibsii godhannee dulatii godhannee shakilaa godhannamoo. Waa'ee xibsii maaltu manuu fide? Waan jedhe. Kiristaanni keetti amanu. Waaqa tokko jiraan jedhe. Kiristaanni keetti amanu. Waaqayyoo ilma, waaqayyoo fura qulqulluu, waaqayyoo abbaa jira. Ni amantaa kanneen ati sadeen kana. Waaqa tokko jira. Ani waaqa tokkotti aman. Okay, tokkisan. Abbodu ishee si hojii fixadheen. Amdan nama kijii hin jaaladhu dhugaa. Hin jaaladhu. Isheen obboleessi kee kan pirootestaantii atu ragaa irratti beeyatiin kijibde wangeela irratti waan wangeelli hin jenne jetteedhis. Na amansiis bakka. Maan si amansiisa? Wangeelli hin jenne akkamitti lallabaan aanee. In danda'u kaane kanaaf waan wangeelli hin jenne akkamitti itti lallaba gurbaa osoo argisiisu osoo Istifaanoo dubbatu dide. Dhugaa jiru. Hiikaa fi akkaataatti barsiisaa fi ittiin amansiisantu rakkoon nutti ta'e malee macaafni qulqulluu macaafa dhugaadha. Yesuus waaqa moo nama gartee wandee ko? Yesuus in general nama. Yesuus nama. Bakka okay one day Yesuus nama moo waaqa? Nama. Wanni eenyu ishee kana isheetu. Oye. Yesuus waaqa moo nama? Yesuus waaqa. Munno akkam goona jira lachuu kiristaana. Akkaataatti amanedhan. Akka itti amanee miti wangeela keessani kun ayyeetti fidi inni waaqa jedha ati bakka inni waaqa jedhu asii kannu atis bakka ati waaqa jedhu nama jedhu kanniif bakka akkamiin godhe sillachuutu kiristaana protestaantii inni ilma eeshi abbu wallahi rakkanne abbu Yesuus ilma waaqaa moo ilma waaqayyoo miti? Aanaa miti isinuu waliin galee ammaa na gaafattanan.
Asiin gaafa anamma Yaa isheetu isa faana haasaan jiru. eenyu dhugaa dubbate eenyu ragaa qabama inni waaqa jedhaati atiin gartee wanta jetta atiin Isa nama macaafni jetta jedheen jedhee maal? akka inninis akkas jedha kuno inni o macaafaa jedhe isheetu Yesuus waaqa Yesuus kutaa samma dubbanne keessatti Yesuusii Yesuus hin beekani waaqaddoonni jedheen jiru. Yesuus ani dhimma waaqayyooti. wallahi rakka jaran Yesuus akkamitti ilma jiraata jira. Yesuusii humna Waaqa. waaqayyo abbaatiin faayisee ilma abbaatiin Wanni- du'aa kaasee Alhamdulillah. humna abbaatiin faayisee humna abbaatiin hojii hojjete malee inni waaqa ani waaqa ofiin hin jenne min. Dhaqiiti isa immoo Maatewos boqonnaa 28:18 dubbisi. Inni maqaa abbaa maqaa ilmaa fura qulqulluu sadan waaqayyoo Dhaqii abbaatiin dubbisi. qolchuu Kutaa san lafarratti waaqarrattis gooftummaan naa kennameera hin jedhu. gooftummaadha malee waaqummaadha ari amma ishee anamma hojjetaa wangeelaate ishii hiikan balleessinaa Gooftaa fi- macaa qulqulluu hin jedha Gooftaa fi waaqa. qoy dhaggeeffadhu ani waaqa dheedha Gooftaan waaqni garaagarummaan sabaan. no ani waaqa dheedha macaafni akkana jedha Lafarratti 66 waaqarrattis jedhama. Lafarratti waaqarrattis jedhama. Lafarrattis waaqachuun waaqarrattis. waaqummaatu naaf kenname jedha asheeko Gooftummaan naa kennameera. gooftummaa fi waaqummaa immoo maaltu walitti fide Isaan jarri garaagarummaan qabanii tokkumaam. jarri immoo tokkodha immoo kan jedhu immoo macaafa keessa jira anaafsitu macaafa hiikamoo macaafatu nuuf hiika Kanaaf Yesuus waaqa mitiire. ani waaqa kan jedhe iddoo kam jira Hojjetaa wangeelaa taatee Yesuus waaqa mitiire. no dhiisi ka hin jedhu ka macaafni ani karaadha ani dhugaadha ani jireenya namni anatti amane jireenya qabadhe malee ani waaqa deememme Maaliif waaqummaan naaf kennameera jedheere? gooftummaan naaf kennameera Maaliif jedheere gooftaa Yesuus akkas? gooftummaa kenname gooftummaa du'aa kaasuu gooftummaa fayyisuu aangoo gooftummaa isaa kenname malee waaqayyo tokkicha isa jaalatu biyya lafaatti erge Inna kanaafuu malee waaqayyo akkamitti waaqa ergaree waaqayyo akkamitti waaqata waaqayyo akkamitti waaqa erga akkamitti amma kun waaqa ergine amma nuti amma hiikaa akkasii hiiknee wanta macaafni jennee falmuun weel soba sobuun immoo fuula waaqayyootti gaarii miti wanta wangeelli jedhe jechuudhaaf wanta wangeelli jedhe dubbachuudhaaf amma du'aatti. Na kanaaf yoo somnee hiikne immoo nutti farada waan ta'eef jechuun yooma dogoggorayyuu ta'e dhugaa jiru tokko dubbachuun dhugaa ta'a. Yesuus erga waaqa ta'e maaliif lafarra dhufeette miti? Gaaffii keechitti. Yesuus waaqa meeqa jira ishee? Waaqa meeqa jira ishee? Waaqa meeqatti amantate? Waaqa tokkotti namana. Yaa akkamitti waaqa sadi taare? Yesuus waaqi sadi hin jiru. Amma fakkeenyaaf wangeela Yohaannis boqonnaa 14:1 bartoota isaatii Yesuus garaan keessa raafamin ani gara mirga waaqayyo abbaa nan deemaa achitti bakka isinii qopheessaa otoon jiru ta'e isinitti ani maa bakki jiraa nama ta'ee moo waaqa jedhee takkana nama ta'ee moo waaqa ta'ee takkana waaqa ta'ee jedhe. Waaqa ta'etu waaqa lama jira mootummaa waaqayyoo. Hafuuraan siin galisi. Maalidha beektaa? Dubbii waaqayyoo foonii ni qabu. Hafuuraan ni qabu. Hin jedhu ka macaafa hin jedhu akkasii hin jedhu wangeelli keenya akkasii hin jedhu waan jiru wajjin haasaa warra musliimaa wajjin waan jiru waan macaafarra otoo jira ta'e ittiin falmaan ture. Ammallee macaafa qulqulluu dubbifne hiikannu ashee kodhiifama ishee warri musliimaatti dhufaa gaaffii keessan abbaa gaafattan gaafadhaa. Maalimmaa ofii keetii yootiyyuu Yesuus waaqa miti jedhaarta. Yesuus ilma waaqayyooti. Ilma Macaafatu jedhama. Isa jiraataa miti. Isa jiraataa miti. Jiraataa jechuun waay maaliif jiraataa? Mirga waaqayyo abbaa jiraachaa jira kan mirga waaqayyo abbaa jira du'ee jiru. Mirga waaqayyo abbaa jira. Mirga waaqayyo abbaa jira. Mirga Yesuus du'ee jira. Yesuusitti namantu ati. Ajaa'iba ka. Hin amantu? Maaf hin amanuu? Waaqa lamatti amantaare? Waaqa lamatti amantaare? Yesuusittis hin amantaa, waaqayyottis hin amantaati. Yesuus waaqa dha moo namadha? Yesuus waaqa nama miti.
Eeshi iddoo kamii Yesuus ani waaqa ta'e. namni cubbuun hojjeta. Garummoo waaqni cubbuun hojjeta. Mi'a maana Ituu fana nama miti. ta'eeti, ituu waaqa hin Abjoo taaneeti maasfaa cubbuu wajjin hojjeta ture. abdii itti fufaame isin. Maal ofii keetiyyuu hin sirranne? Naaf Okay. rakkoon qabu.